يود أرومو تنمى أماري يكول عليه نعرس على عليه إيرو نمنخني نان طلوع بيخه في التأثير إيه زي الجميع في اتجاهاته وبعدين قالوا من اللي نعرسها قرده حامها توتاته نشوف الناس يوشو منا على ما فوق الجودي دي انت لا تخلنا نجيك يوكاكا انت لا تخلنا صدوم ما في نجيك ايه كا صدوم ما في امي خانتي تمت قديده متاته هيرن ساجيچ ايه شك بيبودا ايه صداتن اجيچ الله وسامتو دا ادda kana min beyin ta do isa du ko banyi wanti na man ballaysan akasitti ga ajjefa majechu saba kanatti ga hooganota oromo hunda khara adda fi sobe fi matansechu oromo fi gange yo khoro barbade ko qabachu fedani sobani garbu dura qabanja akasitti sob amalle wani sunni jirti qallatte haatato numa jirti jechu fakanya afgafa garte ya la sillasen bu sandura namni guddate ala bahee jire khabarate hundinu yoguga sossooni afoo ila sillaasee kuni bakka jiru sossooni kun godhame namni hundi waan oromoo dhiiseeti waan oromoo jalqabe ture ogaa waan oromoo xiqqoo jalqabanii oofan dargii dhufi dargiin nuti waraana nu wattaadara mooraatanya deebina hujii siyaasaa isinii beeka yaa ilmaan oromoo koota biyya nurraa taqabbalaa jedhanii yoo sanduuba wayi Awurooppatti hafe anaatu bakka sanii takabbaje kaka Hayilee Fidaa kaka Abdullaa Yusuf osoo gartee ifdura arkin osoo fagoo laalin wama xiqqoo jedhanii waan shufuroo faayidaa hin qabne jecha gigisaa dhufanii jarragaa duraanuu haada lafa kaayee jira duraanuu yoo isaan dhufan akkana goona hanga baatii hanganaatti dhiifne haada laganii yoga baati ko dalagani binu qajeelchan nuutu ko godu beha illima gurra jan akkasi godame jechuudha ormusun amuyyaa ko gaabaan argatti zaafatti mirqaana isaan qaban ija gurran qaban jechuudha akkasitti oriyanii mirqaanan kun ijaati jaan kun mi'soon jaan kun maal waa makkan adda kana jaarratanii ni sobnee joonnatana bineensa kana ammata darbii kana sobneeti harkaa mangistii fudhanna janii sossoo cimaa godhaa turan jechuudha mee maal akkami booda'anan akkama booda'anan jechuudha booddeen isaanii fokkattuu turte jechuudha waan kana ta'eef gaa gizee hunda akkasitti gaa inni kun namoota dura akkasitti sobuu ture jechuudha marreef himetti sobuu ture oromoo gidduu isaanii garaagarummaa oofe hanga kiristinnaa isaa wajjiin fudhate fitti maxxanse hanga kaan gadi qabe jechuudha ilaarallee karaan islaama faan ayaanitti nafne jechuudha ilaarratti jiru hamtuu keessa jiran ilaarratti takkaa jiruu gaarii arganiin beekan kopheen qaban uffatan qaban nyaatan qaban gaafa bilisummaa qaban san gaafa ifii wal taligaa wal bulchan san nama tokko loon kuma qaba jechuudha kan inni beekuu kan oduu isaa dhaga'e nama tokko loon kuma tokko qaba jechuudha guyyaa tokkotti goromsa 100 dhalaaf jechuudha guyyaa tokkotti san hundi dhabameeti si wal jiru namni qabummaa nama jajjaba nama xiqqoo wayyaatu laastika san fikkaayee deema jechuudha jiruu kanaa kana nu mudan jiruu du'aa gadii ta du'aa olii ta jireenya gadii akka jiraannu nu godhan jechuudha akkasitti gaa duuba gaa maqaa keenyammaas balleeysee xiqqeessee akka nuti namummaan qaban akka nuti if bulchuu hin dandeenye akka nuti nama kana yaa'u nu godhe jechuudha nama akkasi gaa haala kana keessa dabarre mee saanuu tanaaf himatti haa dhaabnu seenaa Oromoo haa fudhannu seenaa qaabsoon Oromoo seenaa qaabsoo Oromoo yoo fudhanne nuufi Amaara jidduu amata 100 ol wallolle jechuudha isaa hagaraan hin teessine nuyi hadee waan keenya guu inni saamirraa nafne osoo akkasi wal oofnu biyya teenya amma isaan maal jedhan qabarri beeku dhojjaatti dhuftanii biyya keenya fardaan irra horiitanii qabattanii akkana jedhan jechuudha dubbiin akkasii miti lafuma teenya deebbachuuf loluu turre jechuudha ammaas akkasuma durillee gaafa dursanillee lafuma teenya bakkuma marra jirrurraa ifirraa ittisuu turre akkasii gaa gargaarsaa kaareefu himetti gaa nu cabsuu dinde jechuudha amma gaa osoo isaa wajjiin amata 100 ol qaabsoo hadhooytu oofaa jirru barbee kula afraffaa gara dhumaatti Poortugaal
bahe jechuudha achi Cape of Good Hope naannawee Afrikaa bahaa kana hunda qabatee biyya Hindii qabatee Khaliija Arabaa kanaas qabatee ammas bahara diimaa keessallee ol dhufee qabatee nullee barbaraan seenee Harar seene jechuudha. Harar seenee hangal hangee qabatee yogguuga hangal hangee qabatu amata 25 taane yogguu taa'u gaatti lafaa kaane dura namichi abbaan hoogganaa abbaan duulaa gaafatan Uba Abraamoo jedhe itti duulanii Hararitti as deebisa. Harar immas baasanii Harar kun dammaqa guddaa namni qaba. Gartee diina firraa dhorkuutti gaafatan iddoo mirqaanaa jira. Akkasii kaasanii bisidiima qubate jechuudha. Laga Fontomaa jedhaniin dur laga bisidiima ta'uun dhiiga nama Poortugaal halaga san jaa'eetu jaasan maqaa san akka fudhate godhe laga san laga Fontomaa amma bisidiima jedhanii bishaan diimoo jechuudha. Akkati kan manguddoon akkana jetti yookiin qeefararraa ta'us hin beeknu ammoo manguddoon dhaguu odeessan yaadatan jedhe. Lolli ganama bariisaa za'aa 10 akka jalqabee akka faranjii za'aa 5tti wal jalqabanii yogguu waareen geessu duruu dhukkee irraa kaasan jechuudha. Akka kanniisaatti itti maxxananii heddumminaan faranjii marsanii karaa bahuun dhabee nama 4,150 waaree takkatti irraa ciibsan jechuudha. Yaani du'aa gartee gamurruqii jechuudha. Achirra hangi haala utaalee ilaalan funyaan biidhaa gaara jala qubate itti dhaqan jala achi kaasanii barbaraan kutee eega guyyaa sanii karaa sanii nutti hin deebine qaabsoon dura tana jechuutanii beekamte ammoo kitaaba irratti hin agarre ammoo biyya keenya keessatti waan harkaan katabamee jirama Harar fa'aa warra kitaabni akkasii guutuu jechuu kan halluurra katabamee jira.